gara waltajjiitti affeeree keessummoota isaatiin baga nagaan dhuftan akkan jedhuun affeera. Haamilee akkamitti simattu gaa? kabajamtoota keessummoota keenyaa duraan dursa ana nama kabajin malleef kabajanii sagantaa eebba kitaaba kiyyaa irratti waan naaf argamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Guyyoota 280 yookiin baatii 9 walakkaa gadameessaa dhaqinya keessatti dabarsinee kaafne hanga ammaa hanga lubbuun jirrutti bifa kanaan wal arginee egaa Oromoo walitti fidu malee waliin barsiisan jedhu mitire bifa kana walitti qabamnee bifa bareedaa kanaan dhugaa dubbachuudhaaf fuula keessan utuu as baatanii ilaaltanii baay'ee bareeddu. Kanaaf saa akkasitti walitti nu qabee uumaa koof galata guddaa galchuun barbaada. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf namootaas keessa jiran kanan qaamaan beeku yoo baay'ate parsantii 10 baay'ee keenya miidiyaan hawaasummaa maatii tokko nu godheera. Namoonni utuu nan beekin akkasuma jaalala Oromummaaf asitti dhiyaatan ammallee irra deebi'een guddaa isin galateeffachuun barbaada. Galatooma. Ogummaan yeroo baay'ee akka muka odaatti fudhadha. Muka gaattiraaf muka odaa wal bira qabnee ilaaluu dandeenya. Mukti gaattiraa yeroo baay'ee ol guddatee lalisaa. Gaaddisni muka gaattiraa amma kanatti miti gaaddisni isaas nama baay'ee keessummeessuu hin danda'u. Biqiltootaa fi lubbu qabeeyyoota naannoo isaa jiran saamuudhaan aduudhaa fi akkasumas immoo albuuda keessaa saamuudhaan ol guddata. Muka odaa yoo ilaalle immoo mukti odaa baay'inaan bal'ateeti kan guddatu. Namoonni baay'een akka gaaddisaatti jala taa'uu danda'u. Damee hedduus baafata. Namoota baay'eedhaaf gaaddisa ta'a. Namoonni baay'een aduu baqa. Namoonni baay'een akkasumas rooba baqa yeroo isaan itti dheessan argina. Isa qofaa osoo hin taane biqiltoonni aduuf rooba hin dandeenye tokko tokkollee yeroo isaan achi jalatti dandamatan argina. Kun kanaaf ogummaa keenyaa akka muka gaattiraa qofaatti kan guddisnu yoo ta'e yookiin baay'ina digirii qabnu qofa lakkoofna yoo ta'e guddanni sun tariinuun namoota keessaatti akka caallee argamu nu gochuu danda'a. Garuu ogummaa keenyatti damee yoo baafne ogummaa keenyaan gama dandeenyu hundumaa yoo tajaajille waan beeknuun ogummaa keenya xiqqoodhaan hawaasa keenya kallattii garaagaraan tajaajiluu dandeenya. Kanaaf ogummaa keenyatti akka muka odaatti yoo lalifne namoota kaaniif gaachana ta'uu dandeenya, namoota kaaniif gaaddisa ta'uu dandeenya. Akkuma beekamu an kan giraajuweet godhe bara 2017 yookiin waggaa 4 dura Yuunivarsiitii Haromayaa College of Health and Medical Science irraatiin muummee barnoota meedikaalaan eebbifame. Waggaa 4 fi ogummaan barsiisummaadhaa fi ogummaa yaalaan cinatti hawaasa kiyyaa karaa miidiyaa hawaasummaa keessumaa karaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas telegiraamii odeeffannoo fayyaa hawaasni keenya odeeffannoo mana isaa taa'ee akka argatuuf odeeffannoo garaagaraa kennaa tureera. Ammas akkuma beekamu biyyoota guddatan keessatti hubannoof odeeffannoo fayyaa karaa toora marsariitii afaan isaaniitiin barreeffamee waan jiruuf akka salphaatti argachuu danda'u. Akkasumas addunyaa fayyummaa keessatti dafanii of yaaluurraa namoonni baay'een yookiin dursanii of eeggachuurra yeroo isaan dhibeen garaagaraatiin miidhamanii gara mana yaalaa dhufan ni argina jechuudha. Kanaaf anis ogummaan qabuun utuu hin tuffatiin ogummaa xiqqoo tokkoon qaba. Ogummaa kana garuu utuu hin sassatiin utuu hin qusatiin hawaasa kootiif namni afaan kanaan dubbisuu danda'u namni afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu danda'u kamiyyuu bifa hubachuu danda'uun kitaaba yeroo jalqabaatiif afaan keenyaan barreeffame faaya fayyaa kan jedhu isiniif gumaacheera. Kitaabni kun kontentii hedduu qaba. Kitaaba kana keessatti gulaaltonni kitaaba kanaa dhuma irratti maal akka ta'e kan nuuf heeran ta'a. Kitaabni kun namni kamiyyuu afaan kana hubachuu kan danda'u kan dubbatee kan hubachuu danda'udha jechuudha. Kitaaba kana keessatti wantoonni garaagaraas barreeffamaniiru. Odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti akkuma beekamu fayyaa waan dursu jiru. Yeroo baay'ee akkas jedha fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati. Fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati. Tarii boba'aa qabaachuu dandeessa, konkolaataa qabaachuu dandeessa,
Konkolaachisaan hin jiru taanaan deemuu hin danda'u jechuudha. Tarii warra ammaa elektiriikiin hojjetan waan as hin geenyeef isaaniin kan biyya keenyaa haasa'aa jira. Kanaaf konkolaachisaa jireenya keenyaa hin jiru taanaan eessayyuu ga'uu hin dandeenyu jechuudha. Wanta dursa kennamuu qabuuf dursa kenninee kitaabni kun hawaasa hedduu bira akka ga'u hawaasni hedduunis hubatee fayyummaa isaa eeggachuu akka qabu. Dhumarratti ulaalaan kitaaba kanaa kan ta'e Dr. Gurmeessaa Hinkosaan yaada bal'aa nuu kaasa jedhee yaada. Kanarratti wantoota baay'ee kanaaf fayyaa keenyaaf dursaa kennu jedha. Namoonni na kabajanii dhugaa dubbachuudhaaf fuula keessan dura akkan yommuu bahee dhaabadhu miila kutuwachuu yerootti na rakkisu jira. Kanaaf guddaa galatoomaa baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabaja jechuun barbaada. Dhumarratti kallattii garaagaraatiin kan na deeggaraa turan dhaabbata Risaa Maltiimiidiyaa hoogganaa Risaa Maltiimiidiyaa kan ta'e obbo Gammadaa Olaanaa guddaa galateeffachuun barbaada. Dabalataan ogummaan kun yookiin barreeffamni kun hawaasa hedduu bira akka ga'uuf kanneen aartii kana cina dhaabbatan baankii hojii gamtaa Oromiyaa, waliif Trade and Industry, biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa akkasumas immoo Subii Promotion guddaa galateeffachuun barbaada. Dhumarrattis kan na bareechite uffata aadaa dizaayinar Feenet Indaale yookiin faaya Feenetiin guddaa galateeffachuun barbaada. Egaa oduus baay'een danda'u oduus itti baay'ees hin danda'u. Galatoomaa isiniin jedhaa baay'een isin kabajaa baay'een isin jaalladhaa. Faayi fayyaa bareedina fayyaa keenyaati. Faaya fayyaan faayamaa isiniin jedha.